Kana fakkaata akkasitti bareechee dhaadheen jira. Erga akkasitti shumattaniin booda akkanatti hojii deemuu hin dandeessanii homaa rakkoon qabu sirreeffattanii jechuudha. Akkanatti hojii deemuu hin dandeessu martanii jechuudha. Akkanatti hojii deemuu hin danda'ama. Maaliif fooliin qabu waan oolii immoo xiqqoo xiqqootti godhee rifeensi koos waan haphii waan taateef jechuudha. Waan xiqqootu irraa beeksisa waan ta'eef xiqqeessi xiqqoo ishinitti godhee kana siniin jedha akkanatti hojii deemtu. Fooliin qabu waan qabu. Yeroo hundi akka warra harabaatti filtanii duubatti tan ta'e rifeensi keenya isa hin danda'u akkasitti godhina. Yeroo hunda filtanii duubatti taniituma sheelaa tuffistanii yookiin waan tuffistanii hojii deemtan taanaan rifeensi keenya isa hin danda'u. Yeroo boqonnaa keessanii akkasitti fufurdistanii shimtaniitti akkatti ittiin hojii keessan hojjetan homaa rakkoon qabu. Tana siniin jedha warra shamarraniif kunuunsa. Tana yemmuu immoo gatii guddaa miti akkuma siniin jedhe dhugaa. Kana caalaayyuu baasanii miiree xiqqashuudha birriishi. Kanaafiyyuu warroonni akka kiyyaa rifeensa haphii qabdan baay'ee ta'an kun immoo baay'ee ta'anaaf. Maaliif rifeensi kiyya baay'ee ooyilii fudhatu. Ni rabbisiin fa'aa baay'atu siniin jedha hunda keessaniifiyyuu. Har'aan kana maaliif fidee dhufee hojjettan? Ooyilii rifeensa fidee dhufee. Ooyilii rifeensaa kunis maalidha inni hojjettan kan ooyilii rifeensaa yookiin immoo zayitii isa jennuun kana qibaatii kanadha. Isaan kana anuufii kiyyaaf jechuudha. Hundumtuyyuu garuu mana manatti garaagarummaa qaba. Anuufii kiyyaaf ani itti fayyadameen rifeensa koo miiccadhe. Yeroo sana itti fayyadamaa miiccadheen hoggaan furdisee bakka 2 bakka 3 dhaadhuun itti fayyadamaa jechuudha. Isaan kana. Isaanis isaan kam dhaawwatan isaan kanadha. Isa kanadha. Ishee kana garuu baay'inaan yeroo miiccuusitti hin dabala. Isaan kanadha jechuudha. Kokonaawwan kana gatii isaa baay'ee xiqqashuudha. Birrii 10 suuqii xiqqootti garuu suuqii gurguddaatti immoo baay'ee xiqqoo rakkasadha. Isaan kanattidha. Amma maarkeetti deemtan suuqii guddaa hoggaan maajaara wajjin deemu ishee kana fidee dhufe. Maaliif hojjettan isaan kunii birrii isaa garaagarummaa qaba. Inni kun suuqitti birrii 10 asitti immoo birrii meeqa seettan isintti mul'ata yaada. Birrii 9 sadansaa jechuudha. Kanaafiyyuu birrii xiqqoodhaa bitaatti itti fayyadama. Amma sittan naqadhaa hunduma isaanii irraayyuu jechuudha xiqqoo ishee. Isa kanarraayis inni kun foolii isa kana isitti kan nu urgaa'u. Kanaafiyyuu safartanis naqachuu hin dandeessanii. Akkasitti warroonni rifeensa baay'inaan qabdan baay'ee isaatii walitti makadha. Inni kunis gosa biraati. Inni kun fooliin qabu warra raboota iyyuu dibatanii isheen kun fooliin qabdu. Namni tokko ooyiliin jaalannu garuu ooyiliin rifeensa keenya laazim barbaachisaadha. Maaliif rifeensi keenya ooyilii malee ta'u kan rifeensa warroota biraanitti jechuudha barbaadan rifeensi keenya warra rifeensa Afrikaa laazim ooyilii barbaada. Amma fe'iyyuu lallaafu amma fe'i luuccaayyuu haa ta'u malee ooyiliin barbaada. Asitti meeshaa barbaadan tokko kan amma manaa qabdan tokko sittis immoo dibachuu hin dandeessa waliin maksan akkasumas iddoo istanii baay'ee gaariidha. Istanii fayyadamtanii gaariidha. Asitti naqadhaani. Akkanatti iddoo rifeensa keessa miiccattanii erga miiccattaniin booda furdistanii bakka 2 bakka 3 akka ofirra tursiisne sadhaattan sana immoo daftanii hiiktaniiti muka miiccachuu kan dhaachuu. Maaliif hojjettanii nurra taa'een ciccitasii immoo bakka hojii waan jiruuf iyyuu ta'u
Kanaafuu fira tursuun hin danda'amu jechuudha. Maaliif guyyaa lama guyyaa sadiin hiiktanii filachuu. Ammas yoo filtan immoo rifeensi keenya hin danda'u jechuudha. Amma iddoo baattanii rifeensa keessan miiccattan taanaan ooyilii bareechitaniit ooyilii isaanuma kan walitti maktanii bareessitaniit laaffistanii ooyilii sana erga dibdanii furdistaniit dhooftu jechuudha. Furdistanii dhooftaniit guyyaa 3 guyyaa 4 immoo teessistaniit akkasuma immoo hiiktanii. Yoo ta'e malee ammas immoo filtanii har'as borus soo filtan rifeensa keenya fixaati miti. Erga ta'e immoo filaa kunis immoo gara biraatti waan jedhamu beeku. Filaa kana filachuu qabdan yookiin immoo filannoo filaan waa'ee gosoota hedduu jira. Isaan kanatu jira. Ishee kanatu jira. Isaan kanatu jira. Isaan kana baay'inaan rifeensa keenyaaf yookiin immoo rifeensa Afrikaatiif baay'inaaf ta'u isaan kun jechuudha. Isheen kun nu jalaa kukkuta. Kanaafuu duraan garuu kana nuti filadha waan rifeensi keessa badaa habbi taateef ishee kana nuti filadha rifeensi kiyya akka jirutti wal qixxee miti ciccita. Yaalaa ciccitee booddeen isa kanatti dabarse anis online marra argee jechuudha. Kanatti isa kana bitee sana nu kan fayyadama. Isaan booda rifeensi kun badaa naaf qajeelaa wal qixxee naaf ta'ee jechuudha barbaadanii. Kanas sinin jedha amma immoo rifeensa kun hiikeen fufurdisee shimee dhaadheen sin agarsiisa. Furdisee dhaadhee tanan ooyilii sana akka nuti erga akkasitti addaan baastaniin booda rifeensi ani bareechee addaan hin baasne jedhina haa ta'u maaliif ofirratti waan dhooftaniif iyyuu akkuma beekumsa keessanitti dhaachuu dandeessanii isaan booda ooyilicha jechuudha. Waan foolii akkatti inni dhugaan sin jedha badaa foolii hin qabu jechuu barbaadan foolii bareedaa isaa qaba. Caafi isaatis akkasitti keessatti iyyuu caafi isaa kun jala ciccita waan ta'eef ooyilii sirriitti kennaafi. Akkasitti maasaajii erga ooyilii immoo itti dibdanii akkasumatti dhabu bichaa osoo hin taane akkanatti maasaajii kennaafi rifeensi keenyaa fi akka ooyilii wal argatutti jechuudha waan biraa miti. Akkanatti jechuudha. Erga isa ta'een booda isa kan waan jechuudha kanaan nama nanni shimadha. Naaf bareedu jedhina akkuma beekumsa keessatti furdistanii dhaattanii yeroo argattan akkasumatti immoo eegtanii. Akkinatti haala kanaan akkasitti sirriitti mul'ata yaada. Haaluma kanaan akkasitti furdisaati akkasitti dhaadha. Garuu jabeessinaa waggaa dhooftan. Hin jabeessinaadha jechuudha. Isaan booda akkasumatti dhaadhetan kana fakkaata akkasitti bareechee dhaadheen jira. Erga akkasitti shimattaniin booda akkanatti hojii deemuu hin dandeessanii namaa rakkoon qabu sirreeffattanii jechuudha. Akkanatti hojii deemuu hin dandeessu martanii jechuudha. Akkanatti hojii deemuu hin danda'ama. Maaliif fooliin qabu waan ooyilii immoo xiqqoo godhee rifeensi kunis waan haphii waan taateef jechuudha. Waan xiqqootu irraa beeksisa waan ta'eef xiqqoo ishinitti godhee kanas siin jedha akkanatti hojii deemtu fooliin qabu waan qabu. Yeroo hundi akka warra harabaatti filtanii duubatti tan ta'e rifeensi keenya isa hin danda'u akkasitti godhina.
yeroo hunda filtanii duubatti taniituma sheelaa tuffistanii yookiin waan tuffistanii hojii deemtan taanaan rifeensi keenya san danda'u. Yeroo boqonnaa keessanii akkasitti fufurdistanii shimtaniitti akkatti ittiin hojii keessan hojjetan homaa rakkoo hin qabu. Tana siniin jedhaa warra shamarraniif kunuunsa. Tana yemmuu immoo gatii guddaa miti akkuma siniin jedhe dhugaa. Kana caalaayyuu baasanii miire xiqqashuudha birrishi. Kanaafiyyuu warroonni akka kiyyaa rifeensa haphii qabdan baay'ee ta'an kun immoo baay'ee ta'anaaf maaliif rifeensi kiyya baay'ee oilii fudhatu. Kana siniin jedhaa bitaatti itti fayyadama siniin jechuudha. Kanaafiyyuu filtanii rifeensa sana keessan gonkumayyuu filtanii akkasitti hin deemne yoo diida deemuudhaattan isuma kan akkasitti filtaniiti. Diida deemuu hin dandeessan. Garuu mana keessatti hojjechuudhaaf fuutee akkasitti miiccattanii akkasitti bareeddanii akkasitti dhaattan jechuudha. Tana siniin jedhaa fayyaa keenya naa ta'a.